Guyyaan har'aa roobii amajjiishan bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 27 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Waldhabiinsa hawaasa gidduutti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun fala filatamaa akkaataa ta'uu qabu irratti mariin biyyoolessaa taasifameera. Biiroon investimentii fi akkasumas Komishiiniin Tuurizimii Oromiyaa lammiilee biyya alaarraa gara biyyaatti galaa jiranuu fi qophii qopheessineerraa jedhu. Sirni Dimookiraasii Yuunaayitid Isteetsi gaaffii keessa galaa jiraa jedha qorannoon. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandeeti. Pirodiiwusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan qopheessite Tuujubee Horaati. Attam oltan dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Jeffrey Feltman kamisa borii Finfinnee kaseenan ta'uu dubbiimaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Price kaleessa tuuta oduuf bilbilaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Ambaasaadder Feltman gara Itoophiyaatti kan imalan dhimmootii marii nagaa irratti dubbachuuf akka ta'e Price ibsanii jiran. Feltman gara Tigraay dhaqu yoo ta'e Price gaafatamanii ammaaf kan dubbachuu danda'an ambaasaaddarichi kan isaan deeman aangawoota mootummaa Itoophiyaa gameeyyii waliin dubbachuu akka ta'e hubachiisaniiru. Bal'ina marii sanaa irratti illee dubbachuu kan danda'an xumura irratti ta'uusaaf bal'ina isaa barreeffamaan kan dhiyeessan ta'uu ibsanii jiran. Wal dhibdeen sun hatattamaan akka dhaabatu dhiittaan mirga namaa geggeessamaa jiru akka dhaabatu gargaarsi uggura malee akka dhiyaatu dararaa namoomaatiin ala nagaaf nageenya gaanfa Afrikaaf balaa waan ta'uuf Itoophiyaa keessatti furmaan walitti bu'iinsa sana ilaalchisuun mariin akka geggeessamu yeroo dheeraaf itti yaadaa turre jedhan Price. Jilli addaa kun aangawoota mootummaa Itoophiyaa olaanoo waliin dubbachuuf haalli jiru amma mijataa ta'uu ka tuqan Price qaamotiin lamaan wal waraansa dhaabanii gara mariitti akka dhiyaatan carraa akka kennu aangawoonnis akka amanan hubachiisaniiru. Ambaasaadder Feltman innaa Itoophiyaa seenan qabiyyeen marii isaaniillee kana akka ta'u ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa sanaaf furmaati hin jiru innaa jennu akka isa jalqabaa dhumaaf filmaata tokkichaatti kan nuti deeggaru dippiloomaasii akka ta'e dubbataa turreerraa jedhan dubbiimaan kun. Itti fufuudhaanis mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa waliigalaatti kanneen himataman kan itti gaafatamuu danda'an tarkaanfiin haqaaf ifa ta'e kan of keessaa qabuuf marii amansiisaaf hunda hirmaachise akka jalqabu irra deebi'uun waamicha dabarsina jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Jeffrey Feltman baatilee 9 oliif erga tajaajilanii booda itti gaafatama isaaniirraa akka ka'an akkasumas kan ambaasaadarummaa Turkii xumuraa jiran David Satterfield bakka isaanii kan bu'an ta'uu maddeen 3 dhimma isaa keessa beekan har'a Rooyitersiif ibsaniiru. Dippiloomaatichi gameessi Ameerikaa Feltman baatee eblaa keessa aangoo kanatti kan dhufan yoo ta'u battala rakkoo gurguddaa lamatti isaa mudate. Inni tokko TPLF fi loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraansa geggeessamaa jiru akkasumas baatee onkoloolessaa keessa kan geggeessame fonqolcha mootummaa waraanni Sudaan geggeesse. Kan dursee hin beeksifamiin oduun taayitaa isaanii gadhiisuu kan dhaga'ame aangawoota mootummaa Itoophiyaa gameeyyii waliin wal arganii dhimma nageenyaa irratti mari'achuu akkasumas dhiibbaa booddanaa kan Waashingtan walitti bu'iinsa akka dhaabatuuf godheef kamisa borii gara Itoophiyaatti imaluu isaanii dura. Kan umriin waggaa 62 Feltman dippiloomaatii Ameerikaa ta'anii waggaa 25 oliif hojjetaniiru. Feltman hojii isaanii kana innaa eegalan waggaa tokko gadiif tajaajiluuf akka ta'e maddi dhimma isaa keessa beekuu beeksisee jira. Ministiriin dhimma alaa yaada kennuurraa of qusateera. Gumiin dhimma baqataa kan Noorweey hojii gargaarsa namoomaa isaarra baatilee 5 uggurri kaa'amee ture ka'uu aangawoonni Itoophiyaa beeksisaniiru. Jaarmiyaan abbaa taayitaa kan hawaasa siiviilii fedhii gargaarsa namoomaa biyyattii keessaaf mala gargaarsaaf dhaqqabuu ilaalchisee deeggarsi gumiin baqattootaa kennuuf dhimmootii hojii dhaabichaa waliin wal qabate akkasumas dhimmootii bulchiinsaa tuquudhaan baatee adoolessaarra uggura kana kaa'e. Boordiin abbaa taayitaa hawaasa siiviilii kun uggura kana xumura baatee onkoloolessaarra dheeressuudhaan gaaffii itti dabalaa gaafate. Gumiin dhimma baqataa kan Noorweey illee adeemsa sana keessatti himannaalee dhiyaataniif gaaffilee ka'an maraaf deebii hatattamaaf ibsa kennee jira. Boordichi uggura sana muddee 31 kaasuudhaan dhaabichis himannaalee dhiyaatan hedduurraa walaba ta'eera. Dhimmootii bulchiinsaa kan dhaabichaa 2 tuquudhaan illee akeekkachiisa cimaa kenneefii jira. Muumichi barreessaan gumii baqataa Noorweey Jaan Eeglaand kanneen 100,000 lakkaa'amaniif rakkoo keessa jiraniif hojii gargaarsa namoomaa hojjechuuf uggurri yeroof kaa'ame ka'uusaatti boqonnaa arganneerra jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa kan dhiyeenya Saawud Arabiyaarraa ari'ataman dhalattoota Tigraay 1,000 lakkaa'aman walitti qabanii hidhuu dararuuf achi buuteen isaanii akka dhabamu godhan jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksisee jira.
Saawud Arabiyaan dhalattoota Tigraay haala hamtuun qabuuf gara Itoophiyaatti erguu dhaabee bakka isaa jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa eegumsa akka godhuuf gargaaruu qaba jedheera. Aangawoonni Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kanneen Saawud Arabiyaa irraa deebifaman waaltaalee hidhaa Finfinnee bakka kanneen kaan seeraan alatti hidhamanii jiranitti dabarsan. Dhalattoota Tigraay kanneen biyyatti deebifaman kan aangawoonni keellaa sakatta'aa daandii Tigraayitti geessu yookaan buufata xayyaaraa Samaraa kan naannoo Affaar keessatti erguudhaan gara keellaalee hidhaa Affaar keessaa yookaan Itoophiyaa gama kibbaatti dabarsaa jiran jedha ibsi Human Rights Watch kun. Human Rights Watch irraa qorattuu dhimmootii baqataaf koolugaltummaa akka ta'an Naadiyaa Hardman akka jedhanitti mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararaan irra ga'e koolugaltoonni dhalattoota Tigraay gara Itoophiyaatti innaa deebi'an mana hidhaatti naqamaa jiru. Saawud Arabiyaan kanneen balaarra jiran dhalattoota Tigraayiif eegumsa gochuu qabdii jechuudhaan Itoophiyaan dhalattoota Tigraay kanneen walitti qabuun hiite gadhiisuu qabdii jedhaniiru. Kan poolisii Nezerlaandiin yeroo hedduu hordofamaa tureef yakka namoota seeraan ala deddeebisuu raawwataa akka ture Joon Haptaa yookaan Haptuu Interpoolii Keeniyaa waliin wal ta'uudhaan torban darbe to'annaa jala oolee jira. Hidda dhalata Eertiraa akka ta'eef lammummaa Nezerlaandis kan qabu akkasumas Biriteen keessaa qabeenyaa kan qabu Joon mana murtii Nezerlaandisiin bakka hin jiraannetti himatame. Sagantaa raadiyoo hojjetaa akka turteef baqattootaaf falmaa akka turte lammiin Suwiidinii hidda dhalata Eertiraa Meeroon Istifaanos raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef akka ibsitetti hidhamuun nama kanaa hiika guddaa qabaachuu ibsite namoota seeraan ala nama deddeebisaniif kanneen dararaa dhaqqabsiisuudhaan biyyoota walaba keessa deddeebi'aniif ergaa guddaa dabarsa jettee jirti. Akka Meeroon jettutti Joon lammiiwwan Eertiraa gara Ameerikaa yookaan Awurooppaatti ni erga jechuudhaan tokkoon isaaniirraa $20,000 kan fudhatu yoo ta'u karaa Filipiins, Maleeshiyaa, Singaaporii fi biyyoota Eeshiyaa keessatti gatee deebi'a. Meeroon akka jettetti Joon mana murtii Nezerlaandisiin balleessaan itti muramus innaa bakka inni hin jirre hin beekamnetti sababa rakkoo seeraan kan ka'e waggoottan 5 darbaniif tokkummaa Emireetota Arabaa fi Afrikaa keessa jiraataa ture. Walta'iinsa Interpool Keeniyaa fi Nezerlaandisiif galatee haa ta'uti amma Keeniyaa keessatti qabamee gara Nezerlaandisitti ergamee jira jettee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.